ajaa'iba oduu gammachiisaa fi oduu rifachiisaa ofirraa qabannee dhufnee jirra. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyyaa hundi keessanuyyuu warri maatii kiyyan ta'in maatii kiyya ta'uudhaan odeeffannoo haarayaa guyyaa guyyaan akkasiin qaqqabuuf sabskiraayib laayik gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Har'a oduun nuti qabannee dhufne waan ajaa'ibaa salphina biltsiginnaan Finfinnee keessatti hiriira waammattee artiistota walitti waamuudhaan salphatte isiniif himna jechuudha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya artiistonni har'a Finfinneetti wal gahanii lolaaf qeerroo kakaasuudhaaf waamaman biltsiginnaa salphisuun isaanii dhagahamaa jira. Itti aansuudhaan taarikuu dishtaagginaadhaa amma barbaadamaa jira jechuun odeeffannoon nu qaqqabaa jira jechuudha. Odeeffannoon nu qaqqabaa jiru artiist taarikuun walgahii EPP waamte achirratti artiistota affeerte irratti artiistota waamtee akka jarri ummata kakaasanu akka jarri achirratti sirbanii zimatoo maaloo jedhanii qeerroo kakaasanu qeerroo Finfinneedhaa kakaasanuuf affeerte jechuudha. Baajata guddaa ramaduudhaan artiistota kanaaf waamichi godhame jechuudha. Artiisti taarikuun biltsiginnaa salphisee jechuudha. Maal jedhe viidiyoo sanallee poostii godheen jira. TikTok irrallee waliif gadi deemaa jira. Taarikuun jagnaa dubbii dhugaadhaa dubbate jechuudha. Ummanni keenya kanaan booda zammatuun nun barbaachisu. Maaliif du'atti deemna? Eenyuuf duuna? Duutiin nu gahe yeroo hunda gurraacha uffachuun nu gaha. Kana booda dargaggeessi keenya qeerroon wanti inni zammatuuf yookiin dhaqee bakka lolaa lolu hin jiru. Jaarsoliin abbootiin gurguddaan dhagaa mataatti baadhaatii dhaqaatii jaarsummaadhaan fixa. Kanatu biyya keenyaaf barbaachisa. Anis loleen ture eneem tawaagichaan garuu gaafa lolaa dhaqoo obboleewwan kootii loluaan jiraachuu kan koo gaafan baruun lola kana dhaabe jedhee dubbii ajaa'ibaa dubbate. Warri achi jala jiran viidiyoo sanarraa akka hubannutti baay'ee aaruudhaa fi akka itti laayivii qaxxitaa siriciti yookiin akka laayivii Ahmad Diqsisoodhaa jimmatti godhe sanaadha wanti kun. Laayivii darbaa jira wanti kun. Laayivii hiriira addunyaatti mul'ifamaa jiru ture. Garuu achirratti dubbiin kun dubbii ajandaa ta'ee akka ittiin ajandaa jijjiiranu barbaachuudhaan warri aangawoota mootummaa gurguddaan afaan qabatanii gadi baanii ajandaa jijjiiruuf kaan alaabaa lummuutti poostii godhu akka namni ajandaa kana dagatee isa jarri poostii godhan seera cabe jedhee haasa'u godhaa jiru jechuudha. Gaayyaa sammuun jala jeeqamee jira. Gurbaan nama dhugaati. Addaamuu wandimmee ihootee hiitee jedhee akkasitti sirbaa ture har'allee dhugaarra dhaabbateetiyyuu itti hime. Artiistonni baay'een chaalenjii kana taqalaaqaluudhaan kan akka Yaareed Nigguudha baay'een isaanii tinidha jiru. Garuu warri akka Saaliyaa Saamii jarra akka Caalaa Bultumeedha. Loliyaa qeerroo maaloo hin zammatana biyya keenya jedhanii qeerroo kaasuu malee maaliif akka lolamaa jiru qeerroon maaliif dhaqee akka du'u maaliif eenyuuf akka du'aa jiru adda baasanii illee hin beekan jechuudha warri aantiniin. Kanaafuyyuu amma gurbaan yaaddoo guddaa keessa seenee jira jedhaa jiru. Biyya sanatti ni beektu namni dhugaa dubbannaan hanga ta'e dhiibbaa isarratti godhamu yookiin biyya keessaa baafachuudha yookiin hidhamuun isaa waajiba jedhamaa jira. Ammaayyuu ergama diinaa fudhatee madirakii sanarra bahee addunyaa biratti nu salphise jechuu jalqabanii jiru. Gurbaan akka hidhamuudhaaf irratti duulli jalqabamee jira gara naafxanyootaatiin. Ehilli maannoo gaabbaza'u sagalee sana dhaqaatii dhaggeeffadhaa warri intini jettan viidiyoo an tiiktookiidhaaf feesbuukii irratti fe'e sana yoo dhageessanii ta'e gaafanne akkas jedhee eenyuuf aniin waraana lamaan ነው የሚዋጋ እኔም ተዋግቻለሁ ከወንድሞቼ ጋር የተዋጋው መሆኑን ስረዳ ነው ጦርነቱን ትቼ የወጣሁት ጋፈን ይሄ ማን ነው ዘፈኑን የጀመረ የራሱን ዘፈን ይዘፋል ማን ነው የጋበዘው ቅድም ይሄ ልጅ ምናምን ጀቴቹ ደጀለት ባየ ሰልጵነ ጉዳዳ ኮን ብልጽግናን ፍንፍኔ ከሰተ አከነ ሰልጳቹን ኩታን ኦሮሚያ ጉቱ ወር አመገ ዲባፈማሩ ካድሮታ ወራ በርሲሶታ ፊ ዋን አርገ ማለ ኡመኒ ሸኔ በላለፈታሩ እንጅሮ ኦሮሚያ ከሰ ዱጋ ዱበቹዳ አራረጌቲ ማሊት ኡመኒ በየቲ ኦቢኤን ገባስ የቹ ኦፍማ ጅራቲ አላባ ኢትዮጵያ ጉረተኒ ገዲ ያኒ የቹዳ ወሬ ደማፍ ደሞዘ ፍፉደተን ደሞዘ ጂያ ከና ልቡ ከሰ ጅሩ ኑ ሀምቢሳ ማሎ ኩፋ ጅራ ማሎ ከነታ አጅራ ማሎ ረጀት አንከነ ዳቡ ሳሊያ ሳሚዳፍ ቴሴ ኢጆሌ ሎለቲ ኤርጉዳፍ መነ ቴሴ ቦርጪ ከንከ ከነ ጎቴ ማል ጀቹን ብያ ሚአቲ ማል ጎዳ ተኮቴ በንቴ ታጁ ዲኒን ጀለ ጪሱ መሌ ዱጋ ዱበቹዳፍ ሳሊያ ሳሚዳ አንከን ጋፊነ ተው ወራ አርቲስቶታ አከሲቲ ወራ ከጫላ ቡልቱሜዳ ኦፊ ነጋ መነታ ኢጆሌ ሳዱንገታ ሎሊያ መረ ዳንጋን ስርባን ሰርበምቱ ነናነነኒ ኩነም ማል ፈየዱዳ eenyuun aangawoota mootummaa keessaa dhaqee du'e mi hanga yoona ilmaan hiyyeessaa yoo hin taane
loli biyya kootiif nan duula maaloodha miidiyaa irratti yoo jechuu ta'e malee kan qaamaan naqee du'e meemee aangaa'ota mootummaa keessaa warra damooza nyaatu garaaf jecha uummata akka kaasu kana keessaa eenyuun du'e jira yoo jiraate natti hima yoo hin jiraanne immoo taaniituma afaaniin loli ana kursii irratti na eegiitii ofii naa du'i jechuun kun hin taare si kursii irratti eeguudhaaf eegiddi biyyi diigamate jechuudha yoo ti kursii irraa buute Itoophiyaa diigamte jechuudha situ biyya bulchuu hin dandeenye ana kursii irratti na eegiidhaaf wantitti daa'ima ilmaan hiyyeessaa ficcisiiftuuf hin jiru jechuudha ergaan kun hundi keessa warra aangaa'ota bilxiginnaa laagaree waagaallo laagaree mootaallo miidiyaa irratti jedhuufi warra kaan immoo ijoollee hiyyeessaa guurtanii waraanatti ergitanii akkuma beeraawii san nagaan teessanuuf ergaa bareedduudha jedhee yaada akkasin of yaadattanii wada raasaachuun itti mallasuunoo kara keessanitti deebi'a ilmaan hiyyeessaa ficcisiisuudhaaf ofii keessanii miidiyaa irratti afaan bantu galgala mana wuskii teessaniitti iyyuu sakkartanii yaadinyaa Itoophiyaadhaan ani xafaalloo akka annan bada warri ilmaan hiyyeessaa dhaqxee ana kursiirra hamma ta'e na tursiifnaan gaafa dubbiin xiixee dhufe jarri Finfinnee jala geesse kan fira Kanaadaadhaa qaba kaanittineedha bayya tokko tokkotti baduudhaaf garuu hin dandeessanu amma warri aangaa'ota mootummaadha nan bada jettanii hin yaadina ilmaan hiyyeessaa ficcisiiftanii Oromiyaa keessaa bayeetan Kanaadaa Awustiraaliyaatti banee fira koo bira dhaqeetaniin Kaayiroo Suudaanii Suudii Dubaayin jiraadhettanii hin yaadinaa hin jiru siddat mawxaat achilum hidhamuudha carraan keessan tarkaanfii Oromoon gubaasaa isin irratti bahatu fixxanii gaafa guyyaan keessan ga'e gadi baatanii gaabbitanii gaabbeera khalaas garaa kootiif jedheen Oromoo gurguraa ture har'a garuu gaabbeera yoo jettaniin ala maqaan akkanaan biyyaa bahu hin jiru of qopheessaa salphinni kana caale hin jiru dishtaaginaa keenya nagaan siifa baay'atuun siin jedha jagnaa annama akkanaati kan hin jaalladhu dishtaaginaa anchiim addaam eeneemsa aliyyee caalaa bultumiyyee ante duqeet ati gabbayituma caffare ol galii bushtii yelummuut liji ilmaan hiyyeessaa lolatti waami akka ilma namaa sammuudhaan atuu yaadda ta'e lolli waggaa tokko dura haa dhaabbatu itti falmita malee juuntaan tadamassase juuntaan barbadahaa jira har'a gaafa jarri Finfinnee jala ga'uu maal ija araara fintinii jettarree yaa buut alqollaachwaal ማለት ነው ከባድ ሰው ጁንታን መጥቶላቸዋል ጁንታን isiniif dhufee jira dhufe seene Finfinnee shaneen isin marsee jira shaneen isin halkanii guyyaa shaneen diinaa Oromooti wiigii itti wawuftanii fa'i kaleessa waan nama dhiboo yaa uummata Oromoo na dhagaa shanee boojine jedhanii rifeensa wiigii gabaadhaa bitanii rifeensa irra ka'anii uffatantinii sanatti ka'anii shanee boojine shaneetu uummata saamaariyanii maqaa balleessuu barbaadu jechuudha kun faa salphina guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf galatoomaa laayik godhaatii warra intini biraan naaf ga'a